Bafaadha bilbili baay'ee matureera. Kam ta'an isaanis waan hin beekne qawweesti. Sagaleen isaanii dhaga'ama. የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል። ጥንቃቄ ዛሬን ያሻግራልና እባክዎት መስኮትን ያድርጉ፣ ህይወትን ያትርፉ። Neetwoorkii tuusaa rakkisa ta'ame deebisee isaanii bilbilaa. Neetwoorkiin biyya mobaayilaa nama rakkisa sila. Hello abba. Oh sono jisna dikere bari fu ka jisna nanu battu. Ani ko bilbilli waame cubeenaan hin kaane laatechaa mashakkaawwan immoo deebisee bilbile isin yaadema abba akkamisin? Dhala kona gaafeenya galgala maqaas dhoofne moo bultu nanu bilbilta. No. Wala kana yalla badina buma. Jira abba akkamisin maani qayeen hundumtu nagaadhamti? Qeen nagaadhan tala ko nagaanis maal jira jetteeti. Maaltu moo maal ta'e abba? Maan tala ko. Keenya galgala ganamni jimimmaani erga kunoo rabbi ijoollee ko lamaan irraa fudhate situ naa hafe. Ani tisoo guyyumaan si gaafannaa rabbitti sin boonyaa kunoo otoorma dhala kee hin argiin gaa'ela kee hin argiin siyaasina sarara qoraan argatoon jedhamu gan tala ko. Maali abba inni wanti hundumtu yeroo masaatti nima ta'am yeroo waaqayyoo gaafate wanti hundumtu hin taasinis kana ganamaa galgalatti yaaddanii ofitti dhiphistan ta'e baay'ee magaariidha dhugaa. Ammas nagaama keessan ta'uun isin bilbil isin kana maaf yeroo hundumaa mataatti hin cabdu maaf hin dhiistanii. Eegaan hundumtuu kun hawwee dhullumallee jedhamarratti ta'a. Raagoon kun hunduma ofirratti makuma mana finiitiif jedhaadhaa duunee godhu duunee hin deemnu. Ijoolleen hiriyaa feetii kaan lama kaan sadi godhatanii situ iyyuu naa fi ammayyuu waan rabbi godhummoo hin beeku. Nuti ammoo kunoo madaa qabnaan tala koo rabbumaa jedhi tole nuu jedhi. Maali abba naagalam koo wanti isin jechuu barbaadu inuma naagala. Garuu immoo akkasiin haasofte wanti hundumtuu salphaa miti akka qosaatti wanti ta'u hin jiru. Anis yaaduu dhiisee miti. Jaalannee miti madaa qabnaan tala koo. Isaan sana sardaa gaa'ela keessan buru gaa'ela keessan otoon jedhu otuma itti mukarra rabbi akka tasaa nurraa fudhate. Mee kanuma tole nuu jedhe ati tole naa jettee honga nama boruu du'e. Yennata rabbii waan agaru natti fakkaate akka lafa. Maal ta'a abbaan dhiistanii amma nagaama ta'uu keessan fayyaa keessan sagalee keessan dhaga'uufan bilbila isin yeroo hundumaa gaafan isin bilbilu kana bilbiltanii ittiin mataa na cabsitan maaliif nagaama ta'uu keessan duwwaamaaf natti himtan maal ta'a wanta hundumaa immoo yeroo waaqayyoodhaaf dhiisne. Gosaan sunis yeroo rabbii otoo jedhanii anoo waan kana sodaadheeraan tala qotolee naa jedha daraa rabbii adaraa waaqa kiyyaa. Maaloo abbaan hin dhiphisinaa kaa dhugaan amma nagaama ta'uu keessan duwwaan barbaada wanti hundumtuu inuma eegnaa wanti hundumtuu eeggitiidhaan yeroo waaqayyoo keessatti wanti hundumtuu isaan mata namni waaqayyoon eeggatu immoo waan feetees immoo jira miti harka waaqayyoo irra jiru wanti waanuma tokko hin taane waanuma gaarii nu taa'inne yaaduun gaariidha isa boorii gaarii yaaduun gaariidha abba amma waaqayyo gaafa yeroo isaa ta'etti inuma godha ani nagaama isin gaafa dhedhe isin nagaa ta'uu keessan duwwaanatti maa. Maaltaa isin kanan amma isin bilbiluyyuu dhugaa yaaddoo jalqabeeraan yeroo hundumaa kana mataatti na cabsitu waan ta'eef. Dhala koogaan korabbuma carraa akkas godhe gaa annamaa kun ijoollee hiriyaa keetii kaan ijoollee hammatanii ijoolleen isaanii mana barumsaa dhaquuf qophaa'aa jirti walumaan isaan laalu garaa keenya waafamaa gaa rabbumaa jedhiitiitti nuu yaadu. Haa ta'u abba guyyaa gaarii qabaadha dhugaa. Ta'u fayyaa ta'e haati keellee achi jabboota gadiyaasuuf baate yeroo gaasii bilbilaan talaquu fayyaa naa ta'e waaqni qosifaa naa ta'u. Haa ta'u guyyaa gaarii qabaadha nagaatti naa himmaatti. Ishii nan himaa. Nagaa. Waaqeffatan baay'ee nama isaan ganamaa gargaara. Maal callisanii kaanii nama barbaadan teeru nuyi. Baay'eeti ammoo dhugoo. Baay'eeti. Hello. Akkam nagaa maanni nagaan jirtu akkamitti? Jira galata isaa jira waaqayyo Gaarii maal taate?
Nagaalimti maatiitti bilbileetan baay'ee ma'aareera beektaa dhugaa baay'ee na aarsani. Nan baay'ate ammoo dhugaa ganama galgala. Maatiin illee nagaara waaqayyo fagalatu mata duree isaaniitiin mataana cabsan tokkotti dhugaa baay'ate ammoo jiran akkami nagaadhaallee otoon gaafadhee toon fixinaa baanii bakka barreeffate waan eegunatti fakkaata dhugaan sin jedha. Maal godhisiisee maaltu fi amma? Haalli heeruu miidhagaa mata durichi akkasuma wal fakkaataadha. Mata dureen jijjiirama miti akkaataa isaan itti haasa'an jijjiirama dhugaa baay'ee bareeda. Baay'ee dhugaan baay'ate. Kanatti nagaa keedha. Ani nagaa koodha mana jirtaa? Iyyee mana jira kottu bakka rakkoon qabaadha siyya. Yaa dhufee malli sitti haasa'a maatiitti bilbilinaan kun mataa ittiin cabuudha. Kottu rakkoon qaba mana jira. Haa ta'u bakka samman jitanii nan dhufa. Okay, shower. Okay. Ani Sarah, argeesin beeku garuu maal taate waan malee fiigu. Waa maasitti bilbileetan abbaatti ganamanii sagalee isaanii dhagaa'ee dheetan isaan biraa gana. Innaa isaaniin bilbile bakka mata dureen tokko ni yeroo hundumaa kan isaan mataana cabsan. Yoo nama heerum taanaan jedhu ani yeroo nu waaqayyoon eegaan jira. Isaan kan hubachuu dadhabani bakka yoo jiramti cidha kee argina. Kan nu gaaffii isaanii ganama galgal amma isaanii bilbiluyyaan yaaddeera. Isaanumatti bilbiluun jechuudha. Sagaleen isaanii dhaga'uun anaaf yaadduun jira. Baay'ee naafsan har'amma baseeraan itti naasuuf na abbaattaa baay'ee naafee dhugaan siin jedha. Waan itti beekuutti qabdu maal akka ta'e isaanitti murteessinatti murteessuu hin dandeessu isaanitti. Isaanis dhala isaanii arguutii barbaadu. Akaakaatti arguutii barbaadu. Gammachuu dhalli gammachuu isaaniidha. Ollaa isaanii gaafa ilaalanii, hiriyyaa isaanii gaafa ilaalanii, dhaqanii kan namaa nyaatanii gaafa galanii kan isaanii kan koo kan gaduutti dhaga'ama. Murteessin isaanitti murteessin amma kana. Isaanitti murteessee miti garuu hin baay'ate jiramti amma gaa'ela taatee jirtutti ilaa wanti nuti yeroo qabu maatii si argatanii sidhaan. Anatti bilbilanii. Maaliif si argatu? Kan isaanii natti baay'ateera dhugaan siin jedha. Amma baay'ee beektaa dhugaa mukaaf baalatu waa'ee kanaa soo jalqabanii. Ilaa akka kanatti yaadinatu waan itti beekutti qabdu dhugaa tokko jira. Ani gaafa siin jedhu sitti si murteessu ati itti si murteessu. Yaadii waaqayyoo jira. Yaadii namaa jira. Maatiin immoo dhala isaanii arguutii barbaadu. Umurii isaaniis immoo deemaa jira. Darbee immoo maal jedhe beektaa wangeelii gaafa dubbatu Yaaqoob 1:2 namni akka namni obsaan danda'e agammadeedha. Gaafa ilaalle abboota keenya darbanii saba isaanii ilaalime ungumuun isaanii waaqayyoon eeggachuun dadhabuun isaanii waan baay'ee isaanitti fide qatii baay'ee isaan kaffalchiise. Kunis immoo cacha namaa cacha maatii ilaalle dheemna miti. Aadaa waaqayyoo dhaggeeffatuuti qabna. Akka waaqayyoon nuun jedhe sana dhaga'uuti obsa qabaachuuti qabna. Obsa qabaachuun illee gaariidha garuu jedhamti waaqayyoon eeguun akkuma jirtu ta'eetu
baay'ee na dhugaan sin garannaa ammaa kunneen baay'ate beektaa. Isheen illee wajjin jiraatu jiramti ilmeetiin koo. Kan isheen maal jeensitti asxama oduun baay'istiffatee dhugaan sin jedhama naageera amma. Ilaa. Gaafa bakka kee of kaa'ee gaafa ilaalu dhuguma wanti baay'ee ulfaata baay'ee cima. Yeroo fakkii tokko si dhaggeeffadhu. Yeroomee gara barii sa'a 11 utuu gadi baatee ilaaltee baay'ee dukkan isaa baay'ee sitti himuu hin danda'u. Maal akka ta'e beektaa bari'uuf jedha. Gara bariitti deemaa jira. Gaafa qaquun keenya nutti dhiyaatu gaafa eebbi keenya nutti dhiyaatu waan baay'atu nutti baay'ata araansi nutti baay'ata gaaffi nutti baay'ata cachi nutti baay'ata. Garuu sana keessatti dandeenyee obsaan tarkaanfachuuti qabna. Jecha waaqayyoon hin jedhee kakuu waaqayyoon nuuf gale sana eeggachuuti qabna. Kanaaf amma kana abdii kutatti amma maatii taatutti wanta si geessisu miti. Tolee yeroo waaqayyoon eeggadha. Waaqayyoon dhaggeeffachaa jaan si yaaduu miti. Yaaduu dhiisee miti jetta malee amma sammuu fudhabduutti immoo wanti nuti yeroo qabedha wangeelli. Yeroo keenyatti immoo ta'uu hin danda'u. Wanni gadi baanee utaammatee gaarii. Wangeelli maal jedhe beektaa guyyaan tokko fuula waaqee duratti akka guyyaa qoma tokkottidha. Kumni tokko fuula waaqee duratti akka guyyaa tokkottidha. Waaqee waggoota dabalata sana waaqayyo sikkiisa cina qobsa waaqayyo. Anti nutumu yeroo qaba yeroo waaqayyotti immoo wanti numtuun ta'a. Kanaaf amma kana maatiitti gadditee waan amma kana hojjettu miti. Gabatanii namni ta'e tokko naa wayya beektaa argamu taasise illee. Boqottee taslimaa beekaani ani takka akka sosoraachuu wayi. Haalli gara baay'ee mataan cabsanii. Akkas ta'uutiin qabdu. Amma beeleera. Argi baay'ee waayuu nyaanni. Ani immoo qabeettan tiiga. Si qopheessee. Maannaa qopheessite jiru. Ittuma keessatti akka maashina rifattee isa qophaa'e jechuudha. Ittuma deemaa argama. Argi eeggatu dhaabbatiin qabu. Baay'ee bareedoo. Harka keessatti gatiin maali? Eetta rifatta. Maannaa beeleera jedhamtee waan ilaalee deemaa nyaadhu. Ishee itaalatti si dabdiseera. Isiin kan itti jedhame. Maal meettoo? Maasii soorajmoo amichi koo. Si dhaggeeffataa jira muka. Lagi garuu haala akkatiif ta'u fuulli keenya sila akka bookkaaduu kan argamu shaayee amindi akka Akka sidaan argaa bareedinii heddeeta baay'ee. maal dhima gammachiisu fedhee akkuma kana. Galatoomaa dhugaan sin jedha. Lagi anomaas ni sin jedhe beektee? Maalti sin eddaa fudhadhu kaayii? Namni raafadhamaa qalbii kan jiru. Waan jirtu akka jedhamte. Bareedamu. Eegamteetti wanti ittiin. Baay'ee sitti teetti. Deemee kan maal nyaadhamaa. Ati of danda'e maal taate? Keessummees mee? Anta keessummaa jedhame har'aaf firii maan kophee. Waan akkas jedhamu hojjetu. Siini akkana siin jedhu. Maayini burqaa wajjin koo gaafa hudduu kadeentu akkasuma bareeddanne. Sumboomtii keessan kusitti Ittiin nyaadha. Nyaata koo nyaadha dhimma na cufuufatta. Inni ma Gaafa na taasuu waan mana gaddisiisu mana bilbilee taasaa. Bakka waan biraan qabu. Akkuma kana jedhee jalqabeetti jiran jaartiin. Shayeen kun xixinaatti fakkaata. Ati shayee kana argatteennan immoo akka bishaan dabuluu qaccamuu yaaddu bari. Yoo itti dabalee malee dhanabu. Taa'an jiru. Nyaata kee baay'ee mi'aadhu gaseeru mana itti ta'edha. Shukkaara waan barbaadu kanaaf akkas duwwaa sibbisa. Nyaata kee jettee? Baay'ee mi'a. Siini maali ujee jirti waa'ee burqaa siin jenna. Akkamiin jedhasi. Sitti miidhamu qophaan irra deebi'alee. Bakka waan biraan jiru naa bilbilaa numan kaasaa fi waanuma ni na gaddisiisu bilbila fuudhee taasaa. Maarachi maraan tokko jettee kun lama jettaa. Shammata Hedduu maal bira gatuma sana keessatti dhufa wanti hundumtuu. Yoo fedha waan ta'eef maal akka ta'e beektaa gidduu kana waan haaraa beekuu dandeessa. Dagaa akkam waan isa gara ifa baasee ifa godhatee. Egaa ila bakka waanuma jiramti yeroo gabaabaa naa kennee yeroo gabaabaa booda waan haaraa dhageessa. Masaatee tasgabbaa'eeti eegee waaqa. Ana ka surprise wayiidhamoo akkamidha garuu? Gaafa yeroon isaa ga'u gaafa yeroo waaqayyoo ta'u numa dhageessa. Waan dhageessu numa jiraata bakka. Yoo waaqayyo nu waa guyyaa nagaa. Abdii maan guduunfaa
sirraa shakkiin qabu gaaffii koon deebiifta si eeguu koon dhabu yoo turtes naa dhufta sirraa shakkiin qabu gaaffii koon deebiifta si eeguu koon dhabu yoo turtes naa dhufta sirraa shakkiin qabu gaaffii koon deebiifta si eeguu koon dhabu yoo turtes naa dhufta sirraa shakkiin qabu. Akka muulte. Akkam oolte? Maaliif hojiin hin jiru moo? An dadhabe. Dadhabeen ofii fuudhee dhufe. Eenyutu si fide kaa? Burqaan na buuse deebiite. Burqaa si fide. Abbaa mana burqaa kan nu mana burqaa sanee laala. Burqaa jechuun burqaa si sana laala. Oh, isa yeroo darbe haasofne kaa? Waa'ee burqaa kanaa numa haasofna. Akkasumatu na buusee. Har'a ofii fuudhee dhufe isatu na buusee deebi'ee deeme. Kanaafuu faayinaaliin milkoofte kaa bakka burqaa kanaan. Ajjiifi faayinaalii. Waan dumiin faayinaalii jettisi. Yeroo hunda na burqaa sanuu gaddi. Maasi mana? Maanyi gungumaa hirtaa. Gungumne. Waan tokko asirratti bitama barreessa ture. Isa haasaan jira. Maarraan si biraan jira. Misa galee galkaastee naa sooftu. Mani dulloo hin ijaarraan. Umuriin deeme jenna gardoo baatu hin deebisnu yookaan baatanii heerumtu. Maal ta'e xiqqaa ogeetti. Akka jennu. Maaf qophaa. Burqaa kan numa haasofta. Bakka barana. Maayini Bala dammi tokko goonee nyaanna ka. Maal jechuudha? Maal jechuun maal burqaan kun maali keessatti qasi fidu takka hojii si fida takka maali si fida. Jira miti. Yaadi kee naa galeera. Anaaf yaadde akka taasaa jirtu beeka garuu maal akka ticha barbaadee naa galaan jiru. Kan seen jedhaa jiru burqaan kun faayinaalii milkoofte jechuun dhaabbattee hafuurra hatteen yeroo. Maal jechuudha dhaabbattee hafuurra jechuun ani nama nabe moo nama itti heerumu nama sin jedhee? Maa hojjatee mana keessaa kan moo hojii mana keessattu? Maali gaafa yeroon isaa ta'u wanti dumtuun ta'a maaltu si dhibeessidha maali? Waa'een kun si dhibaa mana maaliin dhaabbattee haftaan? Ankaruma kan gadi bahee tokko isii mana keessatti nama dhaabbattee hafuurra. Maal waan sana namatti heerumta qabdan ila deemuu dandeessa. Ani karaa keerra hin dhaabbanne si galee ani yeroo koo deegee gaafa waaqayyo waan hundumaa isaa naa milkeesse namni sirrii gaafa jireenya kootti dhufu wanti hundumtuu ni mata. Kan keemmoo jira taanaan namatti heerumtu qabda taanaan itti heerumi. Maal waan sana maanna eeguun ikkoos hin barbaachisu. Namatti heerumtu qabda taanaan maaliif anatti qabatta itti qabatan hangoolina naan. Yoo deemtatee deemuu dandeessa. Nama dhabetti fakkaata. Konkolaataa kana laal achi hamma achitti hiriirsuu hin danda'a. Anaa jettu dhaabbadhu akka muka. Rakkina qabu. Sumaaf si faamii kaa'u. Shaayii afaan si goggosse. Maal waan gaarii haasawuu dandeessu. Ani isa gogooti. Carraan koodhu asii kaasee achitti konkolaataa kan hiriirsee aduma siin mana teettu nagaatti mabbisaan si fida achitti gungun. Maal waaqayyo gooftaan mukaaf baala isaa tosii ana natti kee. Maaltu namni duutuu fuudhee heerumee maal waan saayee namni isa na dhiisee jireenya isaan jiraatu. Moon baay'ate dhugaa. Namaa gamu gaafaa. Akkam jirti? Akkuma? Fayyaa? Akkam? Suuraa? Jirta? Akkam? Akkuma jirti? Fayyaa? Suuraa? Akkam? Sari? Asuma? Attam wajjin? Hundumtuu gaariidha. Gaariidha? Baay'ee gaarii.
Saadhiin gaddaatiif yeroo darbe haasofni sanaaf dhuftanii? Eeyyee waan hundumaa xumurreerra kara keenya amma wanti nu barbaannu waanuma waldaan nuun jettu hordofnee gara taanutti deemuudha. Jireenya dhaabbachuu barbaanna gaa'ela keenya asii baanetti fufuu barbaanna. Kanaaf waan waldaan nuun jettu dhaga'uudhuma. Baay'ee gaarii. Soonaan yeroo darbe waliin haasofnee turre waan kana atisillee akka maatiin kee waan kanatti si dhiibaa jiranii akkasumas hiriyootikillee waan akkasiirratti akkasii dhiibaa jiran natti dubbattee turte. Agartee wanta atis beekuu qabdu wanta lamman keessan beekuu qabdanii gaa'ela jechuun wanta salphaa miti. Gaa'ela jechuun waan amma miira irratti hundaa'ee dhaabbamu miti. Yeroo hundumaa amma gara gooftaa deemnutti amma gara gooftaa deemtanitti waan walii wajjin jiraatanidha waan ta'eef isa kana sirriitti itti yaaddaniitu ati sirriitti itti yaaddeetta? Sirriitti itti yaadneerra lachuu keenya sirriirratti walii galleerra wal jaallannas dhiibbaa namaati miti kan kana keessa galaa jirru. Baay'ee gaarii agartee wanti kun kakuu bara baraati kan isin fudhachuuf deemtan. Kakuu bara baraa gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni itti waldaa kiristiyaanaa wajjin galee kakuu isa bara baraati waan ta'eef inni isin itti deemaa jirtan kun isa har'a ijaaramee bor diigamu miti. Kanaaf eega isin waan kanatti qophee taatanii anis gara jaarsoliitti dabarsanii wanta waldaan kiristiyaanaa irratti dubbattee irratti mari'atteettuun isin beeksisa. Isin qopheedha taanaan baay'ee gaariidha. Gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Guyyaa cidha keessanii nu beeksisuu dandeessu. Namtoogaa paastar kadhannaadhaanis immoo. Baay'ee gaarii isinii kadhannaa dhugaa isinii kadhachaa jira. Barumsa tokko tokkos isinii kan kenna gara fuulduraatti. Waluma bira jirra. Isinis iltoota waldaa keenyaati waan ta'eef waluma bira jirra isinan barsiisaa gara fuulduraattis waluma wajjin deemna jabaadhaa. Waaqayyoon kan isiniif kadhadhaa. Waaqayyoon isiniif kadhadheen isa booddee lafa gara hojii keessanii deemtu isinis waaqayyoon walii wajjin kadhannaa. Mogolee of buusee abdii maan guduunfaa humnundaa jijjiiruu si biraan adoofaa si eeguu koolabuu yoo turtes naa dhuuftaa sirraa shakkiin qabu. Gaaffii koonde bitaa si eeguu koonaabu yoo turtes naa dhuftaa sirraa shakkiin qabu. Gaaffii koonde bitaa si eeguu koonaabu yoo turtes naa dhuftaa sirraa shakkiin qabu. Gaaffii koonde bitaa. Sirraa shakkiin qabu gaaffii koonde.